Dorgommii Olompikii waggoota 2000 dura biyya Giriik magaalaa Oloompiyaa jedhamtu keessatti akka eegalametu himama. Bara durii sanattis namoonni bakka garaa garaa irraa walitti qabamuun wal dorgommii Giriikonni taasisan kana ilaalaa ittiin bohaaraa turanii. Wal dorgommiin Olompikii ammayyaa garuu kan hundaa'e Paaris keessatti kan argamu Yuunivarsiitii Soorboon keessatti nama Pirdee Kuvaat jedhamuudhaani. Baruma kanattis walga'ii xaameen Giriik magaalaa Ateensitti dorgommiin Olompikii jalqabaa akka eegalamuuf murtaa'e. You are my brother, but I am the number one. Go for my nation. Go for my nation. For my nation. Dorgommii Olompikii jalqabaa kanarrattis ispoortistoota qofa osoo hin taane artistoonni dandeettii fakkii kaasuu qabanii fi kennaa adda addaa qaban irratti hirmaachuudhaan dorgomaniiru. Sababa kanaafis Olompikiin dirree wal dorgommii qofa osoo hin taane bakka namoonni aadaa fi muuxannoo isaanii waliif qoodan jedhamuudhaan beekama. Wal dorgommii Olompikii yeroo jalqabaatiif eegalame kanarrattis biyyoonni hirmaatan 16 qofa turanii. Dorgommii Olompikii kana jalatti dorgomaman keessaas dorgommii fiigicha maaraatoonii ammoo isa tokkodha. Wal dorgommiin fiigicha maaraatoonii kiiloomeetirii 42 yookaan maayilii 26.2 kan fagaatudha. Yaadannoon isaas akka lakkoobsa Awurooppaa dhaloota Kiristoosiin dura bara 490 biyyi Giriikii biyya dur Empaayera Peershiyaa jedhamuun beekamtu yookaanis ammoo Iraan ammaa wajjin dirree waraanaa iddoo maaraatoon jedhamu irratti yeroo dheeraadhaaf wal waraanaa erga turaniin booda Giriik injifannaan loltuun Giriikii Fiilippiidis jedhamu oduu gammachiisaa kana himuuf boqonnaa tokko malee fiigichaan magaalaa guddaa Giriik Ateensi ga'ee uummata oduu kana dhaga'uuf walitti qabameef mooneerra jedhee erga dubbateen booda onneensaa dadhabee lubbuunsaa dabarte. Waan kana ta'eef dorgommii fiigicha maaraatoonii kan adeemsifamu loltuu Giriikii Fiilippiidis jedhamu kana yaadachuuf kan jalqabamedha. Magaalaa maaraatoon irraa gara magaalaa Ateens daandiin geessu lamadha. Daandiin tokko tabbi yookaan gaarri kan itti baay'atu fageenyi kiiloomeetira 35.4 dheerata. Daandii gara biraan ammoo gaara kan hin qabne kiiloomeetira 40.8 dheerata. Egaa Fiilippiidis daandii isa dirree dhiisee karaa gaarri itti baay'aturra fiiguudhaan oduu gammachiisaa kana hime. Yaadannoo kanaaf akka lakkoobsa Awurooppaa bara 1896 wal dorgommiin fiigicha maaraatoonii jalqabamuu danda'e. Waan kana ta'eef yeroo sana dirree waraanaa maaraatoonii irraa hamma magaalaa Ateensitti fageenyi jiru kiiloomeetira 40.8 ture. Wal dorgommii fiigichi maaraatoonii kun akka godhamu jalqaba yaada kan dhiyeesse nama lammii Giriik Miisheel Biriir jedhamudha. Wal dorgommiin fiigicha ammayyaa maaraatoonis bara Oloompikiin itti hundaa'e akka lakkoobsa Awurooppaa bara 1896 ji'a Bitooteessaa keessa ture. Wal dorgommii kanarratti kan mo'ate lammii Giriikii Kaarlos Vaasiilikoos jedhamudha. Kan nama ajaa'ibu ammoo yeroo sanatti fiigicha kana fiigee xumuruuf yeroon itti fudhate sa'aatii 3 fi daqiiqaa 18 ture. Wal dorgommii Olompikii kanarratti ardii Afrikaa keessaa yeroo jalqabaatiif kan hirmaatte Afrikaa kibbaa yoo taatu biyyoonni Afrikaa kan biroos ammoo sirna bittaa koloneeffattootaa jalaa bilisa erga ba'aniin booda hirmaachuudhaaf murteessuun dorgommicha eegalan. Wal dorgommiiwwan taasisamaa turan boodas akka lakkoobsa Awurooppaa bara 1956 Itoophiyaan yeroo jalqabaatiif wal dorgommii Olompikii biyya Awustiraaliyaa magaalaa Meelboorn keessatti taasifame irratti hirmaachuu eegalte. Olompikii yeroo jalqabaaf irratti hirmaatte kanarrattis Itoophiyaan meedaaliyaa tokkoyyuu osoo hin fudhatiin xumurte. Yeroo kanatti wal dorgommii Meelboornitti taasifame keessaa qabxii olaanaadha kan jedhamu dorgommii biskileetiitiin sadarkaa 8ffaa qabattee xumuruu isheeti. Waggoota afuriin booda akka lakkoobsa Awurooppaa bara 1960 seenaa Olompikii keessatti namni seenaa addaa addunyaatti mul'isuudhaan Afrikaadhaaf gammachuu addaa uume tokko ifatti ba'ee mul'ate. Innis gooticha Olompikii Abbabaa Biqilaati. Abbabaa Biqilaa hagayya 30
Bara 1925 godina Shawaa Kaabaa bakka Jaatoo jedhamu keessatti dhalate. Abbabaan wayita dargaggummaa isaatti tiksee ta'uudhaan maatii isaa kan gargaaraa ture yoo ta'u, umurii ijoollummaa isaatti taphataa beekamaa tapha qillee akka ture ni himamaafi. Bara 1944tti gara Finfinnee deemuun mana eegumsa mootummaa keessatti loltummaadhaan qacaramee tapha qillee fi ispoortiitiin muuxannoo argachaa ture. Yeroo sanattis namni lammiin isaa biyya Swiidin Oniin Iskaanaan bakka Abbabaan jirutti leenjisaa ispoortii ture. Miseensota kutaa ispoortii keessaa muuxannoon Abbabaan ispoortii keessatti qabu qalbii leenjisaa kanaa hatee akka ture seenaan ni barreesse ni mul'isa. Haaluma kanaan osoo jirus Abbabaa Biqilaa umrii isaa 24tti garee atileetiksii Itoophiyaatti makame. Leenjisaan Oniin Iskaanaan osoo Abbabaan akka atileetiksiitti seenuuf dhiibuu ni dhabaate atileetii ta'uu dhabuu akka danda'u ni dubbatama. Abbabaan yeroo sanatti jaalalli ispoortiidhaaf qabu olaanaa waan tureef kubbaa kaachoo fi kubbaa miilaa taphachuus ni jaallata ture. Leenjisaan isaa Oniin Iskaanaan Abbabaan dorgommii fiigichaa irratti akka hirmaatuuf ni jajjabeessaanis ture. Leenjisaan isaa kunis haala fiigicha isaa fi ofitti amanamummaa isaa jaallataa waan tureef dorgommii biyya keessaatti hirmaachuudhaan qabxii gaarii fiduu jalqabe. Oniin Iskaanaan muuxannoo fiigicha Abbabaa Biqilaa ilaalee Olompikii Room irratti taasifamuuf akka hirmaatuuf isa qopheesse. Atileet Abbabaa Biqilaan seenaa atileetiksii Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane Afriikaaf illee karra kan bane ture. Injifannoon isaas onnee lammiilee ardii Afrikaa keessa hanga har'aatti ni jira. Seenaa Abbabaa Biqilaa keessattuu ammoo gootummaa inni miila duwwaan taasiseen Afriikaanonni haalaan isa yaadatu. Injifannoowwan inni argamsiise keessaas injifannoo inni magaalaa Roomitti miila duwwaan fiigee biyya isaa fi uummata gurraachaaf argamsiisedha. Dorgommiin Olompikii addunyaa 17ffaan bara 1960 Roomitti yeroo taasifametti ispoorteessitoonni 5,000 ol biyyoota 83 ol irraa babbahan irratti hirmaatanii turani. Bara dorgommii kana irratti namni gurraachi biraa injifannoodhaan Olompikii kana irratti milkaa'es ni jira. Innis Muhammad Alii ulfaatina salphaatiin meedaaliyaa warqee yeroo itti argate ture. Ta'us garuu meedaaliyaan warqee Muhammad Alii yeroo san argate sababa injifannoo Abbabaa Biqilaa irraan kan ka'e hanga yaadame kan leellifamee hin turre. Yeroo sanitti nama atileet Abbabaa Biqilaa jedhamu miti biyya Itoophiyaa jedhamtullee lammiileen biyyoota alaa beekan lakkoofsaan muraasa. Haa ta'u malee oduun Xaaliyaan Itoophiyaa weerartee aarsaa gootonni biyyattiif kaffalaniin injifatamuu isaanii gabaasanii turaniiru. Yeroo sanattis injifannoo Abbabaa Biqilaa magaalaa Room irratti galmeesse oduu ijoo ta'e. Miidiyaaleen idil addunyaa atileetiin eegamne dorgommicha injifachuu isaatiin na'anii atileetii miila duwwaa fiigee injifate kana walharkaa fuudhanii gabaasuu itti fufan. Musolooniin loltoota 60,000 lakkaa'aman bobbaasee meeshaalee waraanaa fi gaazii summaa fayyadamee yeroo Itoophiyaa weerarutti loltuun Itoophiyaa tokko Xaaliyaan qofa osoo hin taane addunyaa guutuu injifate oduuwwan jedhanis bal'inaan yerootti gabaafaman ture. Olompikii Room irratti Abbabaa Biqilaa maaliif miila duwwaa akka fiige yeroo qoratanitti olaantummaa inni uummata Afrikaatiif argamsiise kana salphisuudhaaf jecha akka waan kopheen Abbabaaf ta'u dhabamee fi kopheen isaaf kenname waan itti dhiphateef miila duwwaa fiiguuf akka murteesse barreessaa turaniiru. Ta'us garuu Oniin Iskaanaan akka dubbatetti Abbabaa faa qabee erga gara Roomii malee booda hanga dorgommiin eegalamutti yeroo adda addaa leenjii ni taasisu turanii. Leenjichis kophee fi miila duwwaadhaan taasifama ture. Oniin Iskaanaanis yeroo leenjichaatti waan tokko hubate. Atileet Abbabaa Biqilaan miila duwwaa yeroo fiigu saffisa fooyyee qabu galmeessa ture. Abbabaa Biqilaa kophee godhatee yeroo fiigu daqiiqaa tokkotti tarkaanfii 5 hanga 6 akka hirkifatu leenjisaan isaa Oniin Iskaanaan ni mirkaneeffatanii. Sababa kanaanis Abbabaan miila duwwaa akka fiiguuf walii galan. Dorgommicha boodas Oniin Iskaanaan barreeffamoonni barraa'an dhugaarraa kan fagaatan ta'uu isaanii ifatti miidiyaalee gurguddoo addunyaatiif dubbate.
Oniin akka jedhutti atileetonni gara Room deemuu isaanii dura waa'ee dorgommichaa odeeffannoo gahaan kennameefii ture. Atileetonni saffisa gaarii qaban eenyu faadha kan jedhus lakkoofsa dorgommii isaanii wajjin haalaan itti himamee ture. Atileetota isaan waliin dorgoman keessaas atileetiin lammii Morookoo Raadii Biin Abdusalaam isa tokko ture. Abbabaanis waa'ee atileetii lammii Morookoo kanaa odeeffannoo waan qabaatuuf dorgommii kanarratti atileetiin lammii Morookoo kun lakkoofsi isaaf duraan kenname waan dhabameef lakkoofsa jijjiirrachuu isaa garuu hin beekne ture. Dorgommiin maaraatoonii eegamaa ture. Eegaluunis Abbabaan atileetota biroo fageenya guddaadhaan dhiisee yeroo fiigutti atileetonni Morookoo kun garuu fageenya dhiyootti isa hordofuu turan. Yeroos Morookoon atileetota sadii hirmaachistee waan turteef Abbabaan atileetichi jara sadan keessaa isa tokko ta'uu mala jechuun amma siidaa Aksuum yeroo sana gara magaalaa Room geeffamee ture ga'utti tasuma yaaddoofne ture. Innis wantoota leenjisaa isaarraa itti himame keessaa inni tokko yeroo siidaa Aksuum bira ga'u saffisa isaa akka dabaluuf ture. Innis dorgommichi xumuramuuf yeroo kiiloomeetirii 2 isaa hafu siidaa Aksuum biratti saffisa isaa dabaluun atileetii Morookoo eegamaa ture injifachuudhaan Olompikii irratti yeroo jalqabaatiif meedaaliyaa warqee biyya isaatii fi Afrikaadhaaf argamsiise. Afebe Bikila of Ethiopia making Olympic history. Afebe Bikila coming through with a first in front of at least 75,000 wildly enthusiastic fans. Waggoota 4 boodas Abbabaan dorgommii Olompikii Jaappaan Tookiyoo irratti taasifame irratti riikardii mataa isaa fooyyessuun biyya isaatiif warqee Olompikii lammaffaa argamsiisuun olaantummaadhaan xumure. Bara 1968 yeroo umriin isaa 36 turetti dorgommii Olompikii yeroo sadaffaadhaaf hirmaatus miidhaa irra ga'een osoo hin xumuriin addaan kute. Dorgommichi garuu injifannoo atileetii Itoophiyaa biraa Maammoo Waldeetiin ammas yeroo sadaffaadhaaf injifannoon boossaan argame. As Mama Walder receives the acclaim accorded the victor. Injifannoon meedaaliyaa warqee sadaffaa Maammoo Waldeetiin erga argameen waggaa tokko osoo hin guutiin akka lakkoofsa Awurooppaa bitootessa 22 bara 1969 balaa konkolaataa Abbabaa Biqilaa irra ga'een miilli isaa lamaan adeemuu dadhabaniin yaalii biyya Ingiraandi taasifamaa tureen boodas onkololeessa 25 bara 1973 umurii isaa 41tti addunyaa kanarraa du'aan boqote. Abbabaa Biqilaan erga boqoteen booda dorgommii Olompikii maaraatoonii waggoota 4 yeroo 12 kan dorgomame yoo ta'u hanga yoonaatti garuu atileetiin Itoophiyaa maaraatoonii injifate yeroo tokko qofaaf mul'ate. Innis bara 2000tti dorgommii Siidnii irratti taasifameen Gazzaany Abarraatiin warqee argame qofadha. Dorgommiin Olompikii waggoota 4 ittuma fufee kan gaggeeffamaa jiru yoo ta'u bara 2020tti Tookiyoon akka qopheessituuf filatamtus sababa vaayirasii koronaatiin guyyaan dorgommii akka achi butu taasifame. Sagantaa haaraa baafameenis Olompikiin Tookiyootti qophaa'u adoolessa 23 hanga hagayya 8 bara 2021tti kan gaggeeffamu ta'a. Kabajamtoota daawwattoota OGMC qophiin ispoortii gooticha Olompikii atileet Abbabaa Biqilaa irratti qopheessinee isiniif dhiyeessine asumaan goolabna. Qophii birootiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.